Shamarran dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota maatii faana artii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundi nagaan keenya sanaa qaqqabu jechuun sagantaa keenya irraa eegallee jirra. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya hordofaanis afeerraa keenya. Kanneen faana artii YouTube fi maatii hin ta'in ammoo faana artii YouTube subscribe, share, like gochuudhaan kanneen viidiyoon keenya hin qaqqabsiisaa isin jennee kabajaan isin gaafanna. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsinaa. Sagantaa keenya addaa waliinis turtii gaarii akka qabaattan hawwii keenya. Biidansaa fi akkasuma waan nama gammachiisu guyyaa har'aa keessatti albeemii haaraa maalan jira jedhu artiist Haacaaluu Hundeessaan hojjetame bara 2021 gabaarraa ooluun isaa ni yaadatama. Haa ta'uutii malee waltajjii gurgurtaa muuziqaa addunyaa irratti Autotune Amazoniin dabalatee artiist Haacaaluu Hundeessaa albeemii isaa haaraan tokko aga 3tti sadarkaa qabachuun akka gurguramaa turee fi akkasuma Afrikaa fi gurgurtaan isaa gama biyya keessaanis olaantummaa gonfatee aga hammaatti deemaa jiraachuunis kan yaadatamudha. Egaa artiist Haacaaluu Hundeessaa egaa lubbuun isaa shirtoota Abiy Ahmed dabalatee lubbuun isaa dabartee waggaa tokko lakkoofsee jira. Egaa gootichii fi akkasuma artiistii ijaa kan ta'e artiist Haacaaluu Hundeessaa haga ammaatti haqni isaa akka hin argamne beekamaadha. Torban darbee dhimma Haacaaluu Hundeessaa jigu wal qabatee yeroo namoonni isa ajjeessan jedhaman shakkaman keessaa adda durummaan Laamroot Kamaal kan jedhamtu dubartiin isa ajjeesiste guyyaa dheengaddaa guyyaa 4 dura manni murtii federaalaa Itoophiyaa walaba jedhee akka ishee walaba taatu dubbatee jira. Haa ta'uutii dhugaan hin qallatti malee hin cittuu jedha. Haa ta'u malee artiist Haacaaluu Hundeessaa albeemii isaa haaraa Maal Mallisaa jedhu ammallee mala barbaaduu itti fufee jira. Egaa mala barbaachaaf jecha balbala addunyaa hedduurra naanna'uudhaan artiist Haacaaluu Hundeessaa Maal Mallisaa kan jedhu addunyaa mala gaafachaa jira. Yeroo ammaa kana ammoo Grammy Award irratti albeemii artiist Haacaaluu Hundeessaa Maal Mallisaa jedhu Grammy Awardiin akkasuma mala gaafachaa jira. Akkasuma badhaasa addunyaa beekamaa fi kaadhimameetii jira albeemii artiist Haacaaluu Hundeessaa. Egaa artiist Haacaaluu Hundeessaa nama qooda aartii Oromoo keessatti qooda guddaa qabuu fi akkasuma qabsoo qeerroof qarree kana utubuu keessatti adda durummaan kan yaadatamudha. Artiist Haacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa kana Grammy Awardiidhaaf albeema Global Best Music jechuudhaan kaadhimameeti jira. Egaa artiist Haacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa kana albeemii isaa Awtaar irratti akka tokkoffaa ta'ee gurguramaati ture. Akkasuma Autotune fi akkasuma ammoo Amazon irratti gurgurtaa jabaadhaan kan inni qabatee ture. Utuu albeemii artiist Haacaaluu Hundeessaa hin gadhiifamin dura artiistiin kun dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessatti nama dhiibbaa guddaa godhuu danda'u akkasuma Afrikaa keessatti nama dhiibbaa godhuu danda'u jedhamee bara 2019 gara dhumaa kanarratti akka qoodame ni beekama. Haa ta'uutii artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu isaa wajjin kan wal qabate miidiyaan addunyaa irra jiru hundi miidiyaan guguddaadha jedhamanii dhimma ijoo godhatanii baatiiwwaniif irratti kan isaan dubbataa turanii. Siyaasa biyyattii keessatti ajjeefamuun artiist Haacaaluu Hundeessaa gaaga'ama guddaa fi lubbuu namoota hedduu akka gaafate akkasuma ikoonoomii biyyattii akka gadi deebisee kan dagatamu miti. Egaa artiist Haacaaluu Hundeessaa oromummaa isaa yookaan immoo qabsoo uummata isaa cinaa hiriirurra kan hafe yakka kabiraa tokko akka hin goonee fi akkasuma ammoo siyaasaaf jecha artiist Haacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa dhabamsiisuunis kan yaadatamudha. Egaa mootummaan amma aangoorra jiru itti gaafatamaa lubbuu Haacaaluu haa ta'u malee yeroo ammaa kana shira adda addaa godhuudhaan haqa isaa akka jastisiin isaa akka hin argamnee fi daandii hedduu qotee bu'aa jira. Egaa addunyaan immoo dhiibdee haqa qaba artiist Haacaaluu Hundeessaa jechuun waltajjii badhaasa guddaa Grammy Award irratti albeema isaa Best Global Music jechuudhaan waamaniitti jiru.
Haa ta'u egaa Giraam Awaardiin kuni qabiyyeelee hedduudha kan of keessaa qabu. Namoonni sagalee laatan namoota 12,000 olitti lakkaa'amanidha. Isaan keessaa qabiyyee gara Giraam Awaardiidhaaf dhiyaachuu fi muuziqaan tokko yookaan immoo albeemii tokko qabiyyee akkamii barbaachisa isa jedhu immoo nama 350 olii kan dhimma albeemii sanaa gadi fageenyaan qoratu. Egaa namoonni akka albeemiin kun filatamu hin filatamne dhoksaadhaan jechuudha. Dhoksaadhaan utuu namni hin beekin namoota 12,000 oltu sagalee laata. Egaa artiist Haacaaluu Hundeessaa namoota kanneen kaadhimaman keessaati isa tokko. Giraam Awaardiin akka kaadhimamtoota jedhe kan kaa'e the year of album, the year of best video record, the year of music, the year of new artist fi akkasuma immoo the year of best global music ka jedhu kan hammatudha. Egaa artiist Haacaaluu Hundeessaa isaan keessaati best global music album jechuudhaan kan inni hammatameeti jiru. Egaa qabiyyeen gama muuziqaati ammoo rock akkasuma R&B, jazz, country akkasuma rap, classicalii fi best global musikiidha. Artiist Haacaaluu Hundeessaa egaa best global musikiidha. Albeemii isaa kan hammatame. Egaa artiist Haacaaluu Hundeessaafis akkasuma Afrikaa maraa fi kuni oduu gammachiisaadha. Artiist Haacaaluu Hundeessaa dhugaa fi haqa uummataa ofii jecha lubbuu isaa qaalii tokkitti kafalee akka jiru hundi keenya kan yaadatamudha. Egaa artiist Haacaaluu Hundeessaa sagalee fi akkasuma maqaan isaa bara baraan akka jiraatuuf galmee addunyaa irratti galmeessuuf uummata isaa gahee isaarraa barbaachisu kafaluudha qaba jenna. Egaa gama biraan kanarratti kan hin galateeffadhu yeroo adda addaatti dhimma akkasii kanarratti akka artiist Haacaaluu Hundeessaa kaadhimamuuf kanneen qooda isaanii ba'achaa turan hedduu haa ta'an malee yaada isaa boja hedduu kan nama dinqisiisudha. Innis artistii Oromoo akkasuma nama fakkii kaasu gama inni ittiin beekamu aktiivistiidha siyaasaatiillee gama biroon garuu inni nama kaartaa Afrikaa Yuuniyen nama boca'eedhaan kan inni beekamu irra guddeenyaan. Egaa yaada isaa boja guddaa galatoomii. Baga ilma Oromoo taatee dhalattee si qabnaa si abdannaa ka akka keetii Rabbi nuuf abaayisu ittiin jenna dhaggeeffattoota keenya. Egaan kanneen faana aartii yuutuubii fi maatiin ta'in ammoo faana aartii yuutuubiin sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan viidiyoo keenya wal qaqqabsiisuun maamila keenya taasisan jedha dhaggeeffattoota keenya. Nuti sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti golobnaa sagantaan keenya itti aanu nagaa walitti deebinuttis nagaan nuuf turaa jedha. Dhimma kabiraan yoo jiraates qabannee walitti deebinaa. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.